Maqaan koo Jiineenus Baallamin jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo ganda Horaayeetu keessadha kanan jiraadhu. Hojiin oomisha kophee akka magaalaa kanatti bu'aa gogaa irratti nam tokko kan hojjetan jiru. Uffata hodhaa haala garaagaraa waan garaagaraadha kan hojjetan malee waan hin jirredha waan ta'eef yoon hojii kana hojjedhe bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'a. Obboloota tokkos fayyaduu hin danda'a jedhee yaadeen hojii oomisha kophee kana eegale. Ani jalqaba maatii harka qalleeyyii keessattidha kanan dhaladhe. Hojii humnaa hojjedheen kanan of barsiisaa ture. Keessumaa bara 1999 yuunivarsiitiin Amboo kun jalqaba yeroo jalqabu maayikiroo kolleejjiin baradhan ture. Halkan barachaa guyyaa hojii humnaa hojjedhee addaraasha yuunivarsiitii isa guddaa sana yoo yaadattu ta'e yeroo inni jalqabamu hanadha kan Qufaaroodhaan jalqabe. Achirraa kaasee mo'aan horadhee hojii ogummaa horadheen feerrayyoon ta'ee gimbanyaa sinan hojjedhan ture. Barumsa kootta addaan hin kutin halkan barachaa guyyaa hojjechaa
ergaan hojii ogummaa horadhe gamoon kunillee bara sanadha kan inni hojjetame achi ba'ee dhufee gamoo kana solleettaa marra dhaabbannee jirru kana hojjedheeran ture iyyuu sana na waaqayyoof haa galatu chaalenjii hedduu keessa darbeen hojjetaa mootummaa ta'een waggaa tokkoof ji'a 8 naannoo waggaa 2tti kan siqu katamaa limaatii naannoo Affaar hojjedheen ture achi deebi'ee hojii dhuunfaa koo bu'a qabeessan ta'a jedheen hojii mootummaa dhiisee gara kanaatti dhufeen hojii kanaaf bu'a qabeessa ta'e argameera. Akka magaalaa Ambootti oomishni kophee kun hin jiru ture Finfinnee deemeen iddoo oomishni kophee adda addaa jiru ilaaleen uffata hodhaan shaakalan ture. Kaka'umsuma mataa koo fi FB irraas YouTube waan tokko irraa ilaaluudhaan hojii kana yoon hojjedhe bu'a qabeessan taa'ee tanan akkaataan itti hojii kanatti dhufe baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Injiru ogummaan isaa Finfinnee deemeen nan ilaalee waarshaa adda addaa seeneen nama kophee bitu fakkaadheen waraabee maashinoota adda addaa ilaaleen kophee tokko faas hiikeen kopheedhuma koo galee hiikeen gaxxameen akkaataa kana shaakallii kanaan nanan akkas godhu namoonni natti kolfuyyuu kopheen hojjedha mana yeroo jedhu waan mun qalladu wayiitti fakkaata. Na otuman jedhu otuman shaakalu baay'ee fudhatama godhate yeroo jalqabaadhaaf kophee nan hojjedhe kophee kana amma kanan keewwadhee jiru kana jechuudha. Kophee kanan hojjedhe ittiin fayyadamee ilaalee koomfartiin keessa isaa baay'ee namatti tola. Qodaawwan alarraa galan baay'ee isaanii hidhadhaan ture. Garaagarummaa isaanii ilaalee baay'ee natti tola. Na maamila hedduun godhadhe hiriyoonni koo keewwatanii itti fayyadamanii keessumaa humni waraanaa baay'inaan kan inni fayyadamaa jiru. Namoonni miilli isaanii caban fakkeenyaaf kopheen kun baay'ee dheeraadha. Asitti miilli isaanii kan caban ittiin hidhatu baay'ee barbaadamuu guddaa qaba jechuudha. Amma kopheen kun akka asitti akkuma naannoo Itoophiyaa Finfinneetti iyyuu nu bira malee hin jiru. Kanaan ordarii nu qabsiisaniitu bilbilaniitu waajjirri maataas deeggarsa nu godhanii haala garaagaraan OBN waamanii miidiyaa adda addaa irratti nu beeksisaa turanii sarraan kan ka'e baay'ee nu bilbilaniitu akka nuni dhiyeessinuuf nu gaafatu. Na kanaan gara sadarkaa gabaa kanaa keessa galuu dandeenye kanadha. Hanga ammaatti nuni carraa hojii uumuu keessatti kan dhaabbata keenya oomisha kophee roobee adda baasu yeroo nama qacarru nun ogummaa barsiisuudhaaf maallaqa kan falleefitu. Namni ogummaa tokko barachuudhaaf maallaqa fudhateetu kan inni ogummaa kennu nuni garuu ogummaa barsiisuudhaaf maallaqa kan falleefitu ka'umsaaf 1500 kan falleefitu. Akkaataa kanaan barsiisnee miindaa isaanii akkaataa kanatti guddate amma ijoollee carraa hojii humneef nama 15 dubartoota 10 fi dhiirota 5 barachaa kan hojjetan jiru. Akkasumas immoo hojiilee godhatanii kan hojjetan jiru. Isaan kanaaf carraa hojii humne. Amma dargaggoonni baay'een baratanii xumuraniitu hojii mootummaa qofadha kan isaan eegan. Hojii mootummaa qofa hordofaniitu beeksisa hordofanii isa kana eegu. Mul'ata dhabuu isaaniitidha. Otoo mul'ata qabaatanii sammuun isaanii amma nuni waan salphaadha kun waan masitti hojjetamudha. Kan kanarra caalu namni hojjechuu danda'u kalaqa addaa namni hojjechuu danda'u sammuu isaa keessatti baateetu hojii mootummaa barbaacha olii gadi fiiga. Utuu maalan hojjechuu danda'a naannoo kootti maaltu barbaachisa jedhee mul'atuma isaa dhufe sana maallaqa isaa dhabu mul'ata qabaannaan gara waajjira himaataa deemee mul'ata kana of harkaa qaba. Namni gaafa jalqaba kophee kana hojjedhu mul'ata maallaqa hin qabu. Maallaqa xiqqoodha kanan qabu shumaanii maateriaalota bibbitee shaakalli irra jira. Mul'ata kana of harkaa qaba. Maalla deeggartu maaliin na bukkee dhaabbattu jedheen wiirtuu himaataan deemee nan ibsee fi isaa booddee si deeggarradha. Na bukkee dhaabatanii liqaa baankii naa mijeessanii haalota adda addaadhaan dhufanii na hordofanii baay'ee nu jajjabeessaa turanii kaza sadarkaa kanatti akka dhufnu taanee beekamtii godhani. Na dhaamsa nan dhaamuuf mul'ata isaanii baatanii gara waajjira himaataa deemanii gara hojiitti akka isaan dhufan kalaqa isaanii akka mul'isan irratti immoo barumsa guddaa irratti fudhatu kaka'umsa kennuu fi mootummaa waan isaan deeggaruuf mul'ata isaanii gara hojii mootummaa qofaatti otoo hin taane kalaqa uumuutti gara wanta hawaasni bitee itti fayyadamuu danda'utti akka isaan deemanii kan isaan gorsu. Karoorri nani gara fuulduraatti qabu yoo waaqayyo jedhe ani bara dhufu waggaa kana abbaa waarshaa guddaa ta'e nama kumaan lakkaawwamu carraa hojii uumee fi waarshaa guddaa banuudha kan inni hawwiin koo irra jiru. Kophee kana humna waraana mootummaadhaaf makkalaakaadhaaf humnoota waraanaa iddoo guddaa jiraniif
dhiyeessuudhaaf saampila dhiyeessee yeroo darbe gaafadheen jira ture. Innaa isa kana milkaa'ee abbaa warshaa guddaa ta'e akka inni hojjettoota baay'eedhaaf carraa hojii banuudha kan inni hawwu isa kanadha. Waajjirri maaxaa bu'aa isaan nu buusan liqii adda addaa nu mijeessaniiru. Bakkas immoo gaafannee bakka mijataadha dhaban malee bakka mijanneedha kan yeroo darbe nu argisiisanii bakkichi immoo maashinaaf nu mijatu manni ishee baay'ee xiqqoodha. Na amma gara fuulduraatti karaarra kan ta'e bakka isinii kenninedhanii qopheessanii wal harkaa fuudhinsa godhanii nu beeksisaniiru. Wantoonni as keessatti hojjennu baay'een isaanii kalaqa mataa keenyaati. Hojiin nuyi fi baay'ee kan itti gammannu kan ittiin jireenya keenya geggeeffannu kan ittiin baay'ee ittiin boonnudha hojiin. Namoonni baay'een hojii gatanii hojii dhabnee maal jedhanii olii fiigu. Inni garuu hojii kana argachuu keenyatti baay'ee itti gammanna. Kaapitaalli nuyi amma irra geenyee jirru miliyoona 1.5 irra geenyeerra. Kuni maallaqa dhaabbataa jechuudha kan irra geenyee jirra. Oomisha keenya iddoo baay'eettidha. Maamiloota Jimmaa nan qaba. Magaalaa Finfinnee keessa naannoo Xooraa Ilooch kolfee masalxanyaa keessa na bakkeen garaagaraa Beeta Mangistii Bishooftuu Adaamaa isaan kun hundi isaanii kophee kana baay'ee jaalatu nurraa fudhachaa jiru. Kopheen tokko mana koo keessatti hafee qaardaa bahee kan irratti hafee gatee yookaan namaaf illee kenne hin jiru. Bakka hunda isa gara maallaqaatti jijjiireera. Waldaan Roobee jedhamu kun gogaa fi bu'aa gogaa kan jedhamu irratti xiyyeeffatee jira. Waldaan kun waldaalee bara darban barreen darbaniin duratti gurmaa'an keessaa intarpiraayizoota jiran keessaa waldaa moodeelaa fi fakkeenyummaa guddaa qabudha jechaadha. Waldaan kun akkuma beekamu wantoota naannoo keenya keessatti argaman keessaa kan akka gogaa fi bu'aa gogaa nuti jennu hojiiwwan carraa inisheetivii mootummaa kaa'e keessaa isa tokko ta'ee industirii godoo jalatti kan nuti ramannee jirru. Akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadu hojiin industirii godoo kun hojii fakkeenyummaa guddaa ta'ee akka magaala keenyaattis fakkeenya dargaggoota gara biraa ta'u jennee fudhannu keessaa hojii bu'aa gogaa fi gogaa irratti xiyyeeffateedha jechaadha. Akkuma beekamu kan inni hojjetu akkuma mana isaa keessatti argaa turre bakka hojii isaa keessattis argaa turreetti kopheewwan magaala keenya keessatti hojjetaman yookiin immoo akka enterpiraayizii kanatti hojjetaman bu'aa gogaati jechaadha. Teessoollee jechaadha. Mukkeen amma isin argitan waddeessaa naannuma keenyatti argama. Gogaan illee naannoo keenyatti argama. Bakka biraatiin finnu. Namni immoo kanarratti beekumsaaf dandeettii ogummaa dabalateetiin gaafa xiyyeeffatee waa hojjetu bu'aa qabeessummaa guddaa fidaa jechaadha. Keessumaa waldaan kun akka waajjira keenyaatti yookiin immoo akka bulchiinsa magaalaa Ambootti karaa liqiillee mijeessineefii jirra. Waldaan kun kaapitaala xiqqoorraa ka'ee mootummaanis deeggarsa godhee waldaan kun akka inni kaapitaala guddaa horatu akka waldaa moodeela ta'u akka dargaggoota isa duuba jiraniif yookiin immoo himaaxa gara biraatiif fakkeenya akka ta'u bifa garaagaraatiin jajjabeessaa turre jechaadha.